ما شاء الله والله. ما لقوا داير زمان يردا. نبي تيجي ياك. بتوفي. في بريدة كايرو كودوس. بريدة كايرو يا. لا فترة سمونا بردنا. كان الفترة ماي. يا. اسمه فترة ودر. سامبوسا نشي كويل إرجعين أبو. namni nuti amadan ergatiin akkanumatti beeytaatu namni nutis homaan nurra abada illeesitti nu harkaa baay'atte ija si qusanna akkuma wani badolbaratti fuudhaati nyaachifa qusanna beeyta keeksamu kun illee wannoo beeyta kaan ina makille beerri kaayiroo guutura jira laa ilaaha illallah qeematni illee urjillee jira Yasminillee ajjara jira. Takkitti dha gudditti sumo. Manni mana feemataati nama kuma wani badolbaa taa'ee ilaalaa jira isin hin galchu. Warra baariyaaliin keessa nama shantamarran tare nu isin galaffata. Yeeta abbaatu. Ye kaasnaa beeknu. Kallaa limatti gilee isin shiita gurguratu nama kuma wani badolbaa taa'ee ilaalaa raabiifti hin galtan. Galabbatama. Wala fiiduna wala maki wala Yasmin wala urji takkitti. nama gile shiitu fi gurgutamni kuma badolbaa jira taa'ee maashaallah yeroo galuu barbaadaniisi. Namni akka kanaa isin laaluu barisini yookiin wal arrabsuu qabdani bar waan nyaatan hunda asirratti haa ta'uu qabdani. Qorree akka jeneraalaatti dhaamaa argana koolii. Mee namni takka kaayiroo keessa ani feemateetu waa gurgurata akka namni kumaanii badolbaa kumaanii badolbaa gootitti kaayiroon qabdu nama dalagaa. Seenaa haala guutaa itti nama horii fuuwwan kompileekii ishee godha. Muudin tika garaa kuma guutaa. Tiktookaroota kaayiroo garaa kuma kun makiifaa jala jira. Hundi keessa. Lama guutaa. Maqaa isiitiif gaarii miti maqaa kiyyaa keessaa rakkoo. Maqaa isiitiif. Feemasa jechuudha huccuu gurgurataa namni kuma lama hodhu. Huccuu gurgurataa hin dubbattu mana keessa deddeebata wanfatu maakkarratti. Dubaayitti argina ijoollee nama sadii uffata gurguratani. Asirlee nama sadii ture argina. Sun taarika ta'ee barri. Kuma lama guutaa. Taarika ta'ee darbee jira. Wallahi. Rikitari? Dukkaanni uffataa nama kuma lamaan gurguramuun addis riikardi noo. Wallah. Riikardi isa baru. Dafa dhibba takka namni dhibba takka. Nama dhibba takka wal dabalaa yalla dhibba takka. Yaaraa dali juun. Dhibba takka dabala. Afaanullee lulluqni tigeette damee baana. Iban wallah lulluqni geette barre. Lulluqni tigeette aboo kuma lama guutaa lulluqni. Daqiiqaa meeqaa? 10 tafe. Daqiiqaa 9 tafe. Dafa. Sanu filtara malee nu salphifte qasnaan maa rabbi adi fira qasnaa maa si. Daqiiqaa meeqaa ta'u harkaa yeroo lulluqif. Mee ati kootu filtara malee akkam jirta laalla. Kootu laala. Ay bareedu dha hojjattee. Gammaddee akka dhuga. Mee namni yasiin namni. Kootu mani kana gara maali siree kanamni. Nama jaatu dhufee jiita si gaba. Baariyaali moo waa fuudhee kootu. Walla burke baariyaali si haba kootu. Asiyya. Akkasii baa. Naafari namni hojjattiin salphatti. Namni wacaan malee. Sitti dabalaa jirti kuma fataruufi. Bakka hojjattillee fataruu deemti isinillee kuma lama guutuu jettanii nullee fataruu. Kootu galatooma ayyaaniin ayyaa. Kootu galateeffadhu. Walla galateeffadhu. Thank you for. Sama dhugaa kootu tafe galateeffadhu. Walla kootu. No. Guutuu miti. Si haati mana. Hojjattiin salphatti bachumoo. Ante kuma lama kana salphatti kootu keessa yeroo. Ummata kiyya qaaliif gaarii jedhi kootu baradhu wallaahi akkana baratanii. Obboroofi bariite. Hojjattiin mana keessa hiikaa arsiin. Itti bariite kootu. Kuma lama kana itti baay'attan. Hojjattiin dhugaa qabdi. Amma wannoo koonaa dhiisinu. Jara nainee fi kun haasaafi jira. Isinii nainaa. Osoo jedhi waan nuti jenne jalaa baana. Laal akkanaan na arrabsitanii jechuun liqiin irra jiraa kafaltan malee mana sanii baatanitti soomana keessan kaarraan jiru. Maaliif nu galchuu diddan? Asli liqiin irra jiraa kafalii. Anaayyuu shaajaa narraa kafale jaartii sapiraayis godhuu dagalee jilbiifadhee kennuu fedha wallaahi. Amma galee Asli maalee biyyeetan inni tortoraa kafalii. Amma gisee galee jilbiifadhee kennuu fedha shaajaa narraa kafale. Asli maalee inni tortoraa kafalii soomana lafti ramadaanaa kafalii liqiin irra jiraa kafalii. Maali? Liqiin irra jiraa kafalii. Maal fudhadhee kafalii liqiin irra jiraa. Maal fudhatte? Isiniin godha hayaasii firiidilee kana arrabsitan. Maal fudhatte? Maa jafaanti yoo taate mana waan maa sooma lafti. Bakka laalu.
Ani sa'aatiin ga'e bar. Daqiiqaa meeqa Jaartii waa gooteen egaa arti beenu dhaban. Kan kaafne honnoon. Azaanani bakka gaa isin wal bitaa nama kuma lamaan siin. Kana si dura si abiddu birri beeku. Si dura si erga. Kasna Oositu ye. waan inni fedhe kenniif jaarsa kiyya. Nakka fala. Nama kuma lama irratti ammaas beeyti kottuuti waa jedhime. Kottu rakkoon qabu mi'aas jalaa namni abaayaa shiitii diriyaanuu bittan hin jirtanu. Ansiiduu naaf hin bita'edha warri naa bittan yookiin urjiidha yookiin yaasmiinii dafa waa shashaqalattee baatu isinis. Nurraa bitaa azaanamuuf daqiiqaa 10 tafe wallahi daqiiqaa 9 tafe. Ankana maal sebeeta? Uffata aadaa Booranaa ta'e warabbal. Mee ispoonsara duraa taa kana bakkuma tokko 250 qurxummii darbaa kana furannee deemna. Miskiina. Yaa ispoonsara duraa taa. Daba. Anamma waan ati gurgurtu kana hunda keessaa kana jaalladha. Arasee lati bita. Waa yaadannoo itti qabda turaanis. Jaartiin siyaraa paraa guddaa jaartii nama guddaati. Maa inni kun? Shiita wajji. Shiita. Oo ida kana faana doo fuuteetti ina toorarraa. Meeqa kun? Dhibba jaha. Kun lama walitti deema. Eenyuun ispoonsara irraa taaree abootii fi miira keessa galee koomu ofirraa balleessaa waan akkana jaartee olitti. Obson qabu bara. Awwaan obson qabu waan akkana waan babbareedu kana jaartii bituun hin ta'u. Bareeda. Guddoo daree kadhu guddaadha kun. Itti guddate ka. Ati jiraatti kiyyo kun. Akkuma kee kan. Tokkuma sirra jirti. Kalariin kanuma re. Sama abbaa firee hojiin ta'a. Inni dhiiraa maal eeggamne maal kanatti shamarranii. Waan dubartii malee gurgurtu waay. Waan dhiiraa kun martoo jira muto wari. Waan afurta dhiisisa fayidan nu bitte. Rakkoon bakka dhiiraa. Yaani bitanii. Aboo dhiirri gaa'iroo maqaan balleessina dalagan dhaatanii waa bibbita. Xiqqaan hin jiru ka xiqqoo asirratti xiqqaa. Lakkoofsa qabu isheen. Ispoonsara kun qurxummiin hin bituu re. Qurxummiin hin bitaa. Dabali yaani. Qurxummii meeqa tubi? Meeqa sagisee irraa muranii. Qurxummii koo egaa hin dhoofne isaa kuma lamaami. Qurxummiin mu. Kumni lama $20 ta'e. Doolaarri dabalee. $1 gidee gadi bu'aa Aburtaa bitadde. Qoya baab. Doolaara gurataa gudubi. Maaliif fagoodha? Kun akka fatiyaa jettu san cinatti achi argisiilan. Hin bitu. Doolaarri 8 jinee isiin jettu kanaan gaamoo ga'u cheekot. Dhibba sadii fa'i tokko tokko. Qurxummii takka qurxummii takka. Akka dabala. Doolaara 8 jitu. Qurxummii takka dabala. Cinatti tarreenee laalle. Odoo dabalaa Allahu akbar. Kalarii naaf bira dhabu. Kalarii bareedaa miti ka jaartii miira keessa qabu. Yaatiin kee gurraacha kaasee bareeddi. Diimaan isin jira adiis ni jira. Kam jaalatti badaayi. Kana warra Ka ofii jaalatte ati waa'ee si jaalatu dhiisi. Amma siimi ka yaada keessa waa bituu fi barbaadu. Ofii keetii jaalattu kana jedhii miti. kalarii kam bitaaf? Kun bareeda amma ina. Kun amma nama fuute kun. Kunillee akkana. Ayyarti bee ijoollee. Kun wajjin yoo. Kana yoo ta'e hoo? Akkanuma qabee agarsiisu jira. Kana yoo ta'e hoo? Kun ammoo dhiisi yannoodha. Bichaadha. Orreenji. Illee kana yookaan diimaa kana biti. Ambulee makana jaaladhe la. Kamu ofii jaalatte kana siimi irratti si toota dhaqanii sarpiraayiz jetta. Lafa ol fuudhi ishee yoo? Kanuma bareeda adiisa. Kanuma niyyannee qurxummii fuune kana bareeda. Koriyaa. Koriyaa jettan yeroo isaanii beekan ga'a ijoolleen amma. Koriyaan jedhamu bara keessa san bara samaatti bara tirkii. Kan irratti qaan jiru re. Tokko warsheen waloo fakkaataa wayii xiqqeessa ture. Akkasii mala. Akkasii Garuu na kamiyyaan inni nuti ta'a. Maalummaa seeraan qaama qabdanii. Kasitti kan jiru isheen gara.
fi amsa to barbaadu. Indee namni eessaa akka ta'u dhume jira. Beellama qabda akkasna. Warreen sanaan kan inni balaa Addunyaa maxxanfataa isin jedhama. Guyyaa hunda dhufnu re'aat. Qoltamee guyyaa hunda. Namni kuma afreen bashanii as jirta guruun keessa mucattii tanarraa waan hidhaa waan barbaadan bitadha jiru. Karee dhala dhufne namni bara. Nuti amma kaayyoon keenya ramadaana kana keessa namoota dalagatuun deemnee jajjabeessu. Yaaru moraalii hin ta'u. Yaa. Pensala keessa kaayi. Wannoo sapiraayiziin jiru re. Wannoo sapiraayiziin jiru qollofne. Irraa binnaarisisan karaa Rooli sentille. Ina toorarra amma deemnee shiita keenya keessa kennee jaartii. Ati maal bitat? Chaachaa kiyya ulfaadhu galatoomi rabbi si haa milkeessu waan ati milkooftan haa wallaalan mangistii kiyya wallaahi. Akkattuu fooqii jirta ammallee darajaman hobuus hin danda'in abbo. Hobuus hin danda'in. Wallaahi rabbi si haa milkeessu mangistii kiyya. Ramadaan mubaarak. Rabbiin guutuutti nu haa deebisu bara dhufu nama Ameerikaa dhufee achis nu luqqachiisu rabbi nu haa godhu. Silaa Ameerikaa cufattee Kanaadaa dhufnee achirra. Haati seenaati argite. Haati seenaati argite. Haati seenaa maarree isimaa bitaarra ma. Isimaa bitaarra bara argaa yoo argite bareeda. As jala jirti ma. Amma isiin lulluqqii shorbaa namni tolchaa jirti maal goote as jala jaartii nama guddaati. Maalitti baatan? Tol jala jira. Mee xiyyamaa ergisaaratti nana itti mana kana kan dhufne ishii lubbu. Rabbi si baata hin jirtu lamaan. Yaa habibi xiyya mana kanan bitteessa. Sirraa bittee qasnaa. Maali walii kan Wannoo jira abdii waare jira. Abdii waare shiita si bitu. Shiita malee ni deegama. Beekuma